أنا جداريس جدين أنا جدار لبو فدي كتو هاي Oromi fas indubisti. Indubisti be. Oromi fas barsi. Kayu tamam sesartu luga. I read and tell them translate. I love you, madam. You good. I love you too. You are so good. You are all good. Madam, Yes. I love you. Okay, thank you so much. Okay, I love Thank you to you. Thank you, my dear. Thank you. I love you. They are Anchi be waaqayyo very good. waan hin taane jalatti barreessinaa jechuudha dubbisaa jirti waan ta'eefi korsa miraamina illee erginaa. Barreeffama bareedina ishee. Really? Yaa waan gaarii barreessaa waan nama gammachiisu barreessaa. She's the one who made this dress? Oh, thank Ishiidhaan you so gaarii miti much. waan hin taane hin barreechina. Lovely design. Plate. Sagalee kee ol kaasii dubbadha akkam jirta? Dhaggeeffadhaa warras keessa jirtan uffata kana kan akkasitti nurraa bareechee akkasitti nu fakkeesse mucayyoo as jirtu kana Naafileet Dizaayin jedhamti. Warri irraa ajajattanii fichisiifachuu barbaaddan iddoo jirtanitti isinii fiddu waan ta'eef fooloo tolchadha. Tell her you are the best dress designer. Yes. Naafi. Thank you. Waye. She's here. Is she understanding Yeah. English? Yeah. Listen, your dress is amazing. Your dress you. is the best dress I ever see. I really like you. your dress, and I just saw it. I took it from Moni. Now it's mine. I cannot give it to her back. Now this dress is mine, and I will go outside and I will make photos and videos and I will send them to you. You can post them in your page. Okay. Okay, thank you. I love your dress. I really love your dress. Thank you so much. You have a gold hands. Yes. Thank you so much. It's really perfect. How it's done, how it's made, the perfection, the finition, everything is perfect. Really, nothing to say. I'm speechless. Even I say it's perfect, it's not enough. Thank you. Naafiyyee galatoomii. I really love. Galatoomii jiraatu lubbuu. Galatoomii Monikaatis. I'm in love with the Ethiopian dress. Warra as jala jirtan hundi keessanuu naafiyyee fooloo godhadhaa mucayyoo jabduudha nama hojiiti. Uffata barbaaddan illee isin erguu dandeessi iddoo jirtanitti guruupidhaan gaafa jijattan fooloo godhadhaan isiniin jedha. Galatoomaa lubbuuwwan. Eechi jirti naaf. Ishi? Naafin biyya jirti isin itti haasaa keessan bilbila ishee sirrallee ni jira. Okay. Oromiyaa. Lubbuu ansinii godhisi mana uffata achi keessa Dubaay keessa jiru miraamina geechi. Maatte gannoo. Geechi argisiisi. Mana uffata Dubaay keessa jiru miraamina geechi argisiisi jechuun bakka maalummaa keenya argisiisuu qabda I love you jechuudha. too, Mana nyaataa geechi argisiisi. Dhimmi akkanatti viidiyoo hojjennee beeknu malee hin deemna beektaa yeroo baay'ee mana nyaataa Itoophiyaallee hin deemna garuu viidiyoo hojjennee beekna kana booda immoo hin hojjenna. Ijoolleen jiru ishii sii kenna siin jedhe. Akkoo ijoollee mana ijoollee uffata nagadanii Dubaay keessa baay'ee jiru natti fakkaate achi geechiiti. Jiru silkii isaanii sii kenna ishii. Amma ishiin kun siniin beeksisa jetteerti bar warra hojii akkasii qabu rakkoon qabu Yaa jetteerti. achiyyuu jechuudha maaliif ishiin amma eeyyamamtuudha waan ta'eef fuudhii geechiti argisiisi jechuudha yaa argitu achi geessi argisiisi nyaata keenyallee jechuudha nyaattee qammastee miraamina waan akkana hoggaa argannee nuti immoo maalummaa keenyatti argisiisuu qabna sii galee. Ishii ganniyyee.
Kanaafuu ati ga'een keedha jechuudha. Ishiin amma iddoo siilaatteerti waan ta'eef iddoo ishii siilaatteetti fayyadamu sira. Tola lubbuu rakkoon qabu bakka nan fiffidama iddoo jiru dhayyuu rakkoo. Annaa nuti immoo baay'ee si jaalannadhin arabifa baay'ee danda'u baay'ee si jaalanna jiraadhu idilee dheeradhu you too much. I love you too. Her name is Jannat, right? Jannat. I Salam alaikum. love you Dubaitti too. na I yaa love mana all of nama you. kana barbaadate. Salam alaikum, madam. Wow, I made it, Madami madam. kana na barbaada na yaa وعليكم Dubai. السلام. كيف حالك؟ واو، الحمد لله. أنت كيف حالك؟ زينة؟ زين انتي؟ انا دبي ابو الحمد لله ظبي. زينة. زين الحمد لله. أنت خليفة؟ أوكي لكن أشوفك هون بخليفة. ان شاء الله حبيبتي. إن شاء الله. حياتي قمر. واو، ملابس انت لبستي. الله يحفظك. حلو، قلبك حلو. الله يخليكي يا عمري حبيبتي، ولا بنحبك. آمين يا رب. آمين يا رب. أجمعين يا رب. Shukran Susiye. Thank you. شكرا سوسي. شكرا. اوكي حبيبتي. جنت thank you. I love you too جنت. Madam, She's in I love you, I Ethiopia? love you. Ganniyee yeetni yaallesh maanti eessa jirta? Ani Bahrain hin jiru. Baharin keessa. She's in Bahrain. Yeah. Monique How is Bahrain? Good? Baharin ጥሩ ነው bareedduudha biyyi siin jechaan. Eeyyee noomaan jedhu Bahrain nagaa qabdi. Nagaa ishii bareeda. What? Slowly. Wait. Slowly go. Tell me. Wait, one minute. What happened? Mute here. ثلاثة راحة. ثلاثة راحة. 11 وصلنا 11 وصلنا. بحرين كالنسيا كامني. Here you already. Where's the Ganni. sun? Dubai dhufuuf ani mana naa barbaada. بحرين كالنسيا كاني. Qilleensi akkamii Bahariin siin jechaa jirti? ستة charger tree. Inoo qilleensi She isaa. said the photo. Hot. Even now. حط الحين. አሁንም አመስ ወዳ Ay, ammoo maal jedhu wagga duraa miti. አሁን yes ዜና Azin. she said they want to come to Dubai. You are the most welcome. Come. Yasmin Madaami Hamad. kan akka seenaa barbaade jedhi. What she said? Hard for me like your madam. Inshallah. Inshallah, I hope so. I hope all your madams will be okay and will be good with you. This is my wish for you. I hope so. Thank you. Thank you, my dear. Ganniyyee nafta bareedduu kooshii. Maqaa ani ganuu biyya ganuu barbaada. Madam Gara Kitty. Dubai dhufuu waan hin fedhuuf immoo madaami akka seenaa barbaade jedhi. Madam Kannan. Ishiinu gaafa nama barbaadde ishuma bira dhufta bakka ani ishii bira kan jiru bar nama biraa bira. Nafikinti hin bakko. Ishiin obboleettiidha obboleettii madaami xiyyaati. Awirri. Wayne achi Oromiif akka dubbisu. Dimmenin. Madam Kitty. Arejessis. Yoma. Madam Kinakal. Illa liti damsa. Nafikinti hibbakko. She said this video I want to show to for my madam because she not give me like this love or like any she said like that. I'm sorry. Tell her I'm sorry for you. Baran Hojinjira. Madam, well, This Barin Hojinjira. Barin Injira. she's 4 she's.
She asked, "Ojin jira oji iswar." Madam, please take me. If only I can take all of you, you will be all my friends. Wow, thank you. Billy, big respect for you. I love your dress. Billy, your dress became my favorite dress ever. Now I will go outside with this dress. I like it, like wearing traditional dresses. And now Ethiopian dress is my favorite dress ever. Oromik, this one is Oromik, okay? Oromik. Oromik Okay. dress. You have other dresses? Just Akkasuma jedhanii shaakuu Okay, jedhanii. then show me, okay? Okay. Issa Jerta. What is? Essa jirta where are you? I'm home. Madam, come to Oromia. I will go to Oromia.